Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan eebila 7 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya waraanni Yuunaayitid Isteets har'aa aleellaa misaayilaa Siiriyaa keessatti geggeessu Raashiyaan yeroo mormitu biyyoonni Afrikaa immoo deeggaranii jiru matoota du'arra qabnu keessaa tokko. Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Dhimmi Dooktar Mararaa Guddinaa har'a mana murtiitti dhiyaate oduudhaa booda gabaasa qabna. Oromiyaa keessaa namoota miliyoona 2 oltu gargaarsa namoomaa eeggata. Kana irratti qophii addaa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namoo. Waraanni Yuunaayitid Isteets har'a barii jala aleellaa misaayilaa maadhee waraanaa mootummaa Siiriyaa tokko irratti geggeessee jira. Maadheen waraanaa kana aleellaan meeshaalee misaayilaa Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame kun kibxata dabre waraanni mootummaa Bashaar al-Asaad meeshaalee keemikaalaa irraa dhukaasee namoota siivilii gara 100 fixe ta'uu ka dubbate waraanni Yuunaayitid Isteets dhukaasni humnoonni isaa irra geggeessan haleellaa Siiriyaa kana haaloo ba'uuf akka ta'etti dubbatee jira. Gabaasaa Ayizabelaa Kokkoolii tujubeetu dhiyeessa. Misaayilli kiruuzii Yuunaayitid Isteets kan Toomahawaak jedhamuuf galaana Meeditiraaniyaan irraa furguggifame mootummaan Bashaar al-Asaad magaalaa Siiriyaa riphxee loltoonni to'atan kan kutaa Idlib keessaa meeshaa keemikaalaan haleeluusaa ijaa ba'uuf jecha maadhee waraanaa mootummaa Ihaad Sheeraatiin haleelee jira. Haleellaa sanaan booda pireezidaanti Doonaald Tiraamp bakka bashannana isaanii Filooriidaa jirurraa gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield. Har'a galgala Siiriyaa bakka aleellaan keemikaalaa sun irraa raawwatame irratti aleellaan waraanaa akka geggeessamu ajajeen jira. Kunis dantaa nageenyaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsiif jecha meeshaan keemikaalaa lubbuu galaafatu akka hin babal'anne ittisuufi. Tiraamp haleellaa meeshaa waraanaa torban kana raawwatame gocha gara jabinaati. Asaad lubbuu dhiirotaaf dubartoota akkasumas ijoollee gargaarsa hin qabaanne galaafate jedhan. Waggoota dheeraaf amala Asaad jijjiiruuf yaaliin godhame hin milkoofne jedhaniiru. Fixiinsa Siiriyaa keessaa dhaabsisuuf hawaasi addunyaa Yuunaayitid Isteets waliin akka hiriirullee pireezidaanti Tiraamp gaafataniiru. I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter. Biyyoonni qarooman ajjeechaaf dhiiga dhangalaasuu Siiriyaa keessaa akkasumas shororkeessummaa bifa kamiinuu dhaabsisuudhaaf nu cinaa akka dhaabatan gaafanna. Televiziyoonni mootummaa Siiriyaa haleellaa Yuunaayitid Isteets kanaan weerartummaadhaan jedhe. Haleellaan sun kan dhaga'ame Tiraamp ennaasaan pireezidaantii Chaayinaa Xi Jinping bakka bashannanaa Maar-Laagootti simatanitti ture. Pireezidaantichi ennaa kaadhimamaa turan Yuunaayitid Isteets wal waraansa Siiriyaa keessaa seenuu mormuudhaan akeekkachiisa kennaa turan. Biyyoonni waahiloota Yuunaayitid Isteets kan Awurooppaa haleellaa keemikaalaa waraanni Yuunaayitid Isteets Randeebiyaa haleellaa misaayilaa waraanni Yuunaayitid Isteets maadhee waraanaa Siiriyaa irratti geggeesse of eeggannoodhaan simatanii jiran. Ministeerri ittisaa Biriteen Maayikil Felan har'a ibsa kennaniin haleellaa gaazii keemikaalaa mootummaan Siiriyaa geggeesseen daa'imman dabalee uummata nagaa gara 100 fixe kan ilaalchisee tarkaanfii mootummaan Tiraamp fudhate sirriidha jennee amanna. Tarkaanfii kana guutummaatti ni deeggarraa jedhanii jiru. Jarmaniinis jechuma wal fakkaataadhaan deeggarsa ishee beeksistee jirti. Haleellaa meeshaa keemikaalaan geggeessame dhaabsisuuf jecha karaan biraan yaalamuu mormii namni qabu hin jiru jettee jirti. Dubbi himaan ministirii dhimma alaa Jarmanii kanuma laalchisuudhaan deeggarsa biyyi isaanii qabdu beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Faransaayis tarkaanfii Yuunaayitid Isteets fudhatte sirriidha jedhanii jiru. Gama biraatiin Yuunaayitid Isteets har'a meeshaa misaa'ilaan maadhee waraanaa Siiriyaa haleeluu ishee Raashiyaan jabeessitee balaaleffattee jirti.
biyyi mirga abbaa biyyummaa qabdu tokko irratti haleellaa weerartummaa geggeessamee fi seera sadarkaa addunyaa ka cabse jechuudhaan ka balaaleffate dubbiimaan pireezidaantii Raashiyaa Dimitri Peskov haleellaan misaayilaa Kiruuziin Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa irratti geggeessite kun gartuulee finxaaleeyyii biyyattii keessa socho'an kanneen akka Islaamik Isteet, Alqaayidaaf, Al-Nusraadhaaf deeggarsa guddaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Maadheen waraanaa har'a humnoota Yuunaayitid Isteetsiin haleelame sun bakka jeettonni boombii darbatan irraa ka'anii shororkeessota biyyattii keessaa haleeluun ta'uu dubbatanii jiru. Mootummaan Raashiyaaf kan Siiriyaa Yuunaayitid Isteets garuu bakka keemikaalli sun irraa dhukaasamee uummata hedduu fixe jettee jirti. Somaaliyaa keessatti caamni hamaan mudate gara uummata walakkaa miliyoonaa manaaf qeessaarraa buqqisuun beekamee jira. Gabaasaaniyaa Wadikaar jaalannetu dhiyeessa. Kutaa Puuntlaand kan Somaaliyaa keessatti mooraa namoota qe'ee ofiirraa godaanan keessa buufatan dhaqqabuuf maatiin Hawoo Ahmed Mahamuud guyyaa 5 imalan. We left half of our possessions behind. We didn't have a car to transport us, so we made... Qabeenya keenya walakkaasaa achitti dhiifnee dhufne konkolaataa nu fiduun qabnu kanaaf gaalaan gargaaramne jette. Caama mudate kanaan kan ka'e lammiiwwan Somaaliyaa miliyoona 2 beelaan rakkataa jiru ka jedhu tokkummaan mootummootaa kanneen keessaa 400,000 fi 30,000 caalaan manaaf qe'ee ofiirraa gadhiisanii godaananii jiru jedha. Beelli sodaa uumee yeroo jiru kanatti uummanni mooraa keessatti daatan magaalaalee keessaa barbaadaa jira. It is the situation that has forced us, and we came here for water. Haalli jiru nu dirqisiisnaan bishaan barbaacha iddoo kana dhufne beelaaf dheebuun du'u sodaanne iddoo kana dhufne jetti. Garuu hayyoonni akka jedhanitti wal waraansiif tasgabii dhabiinsi waggootii 10 hedduuf Somaaliyaa keessa ture caasaa jiran diigeera. Kanaaf uummata beela'e kana keessummeessuun rakkisaadha. Abdii Said Osmaan bulchaa magaalaa Qaardhooti. Namoonni godaanan kun bakka buufatan cina magaalaa argamtu ta'uu isheeti. Rakkoo hedduu jiraa jedhan namni iddoo kana dhufu hojii hin qabu magaalattiitti ba'aa ta'aa jiraa jedhu. Magaalaan kun waan godaantonni barbaadan mara dhiyeessuu hin dandeessu jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsaniiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen sabootaaf sanyiiwwan adda addaarraa walitti dhufan hiriirtonni kumaan lakkaa'aman har'a Afrikaa Kibbaa keessatti akka pireezidaantiin biyyattii Jaaqoob Zumaa taayitaa gadhiisan gaafataa oolan. Hiriirawwan har'a waaree booda geggeessaman irra jireessi isaanii sirna qabeessaaf nagaadhaan geggeessamuu isaanii aangawoonni dubbatanii jiru. Gama biraatiin garuu walakkaa magaalaa Johannesburg keessatti hiriirtota pireezidaanticha deeggaranii ba'an irratti poolisoonni rasaasa laastikii dhukaasuu isaanii maddeen oduu biyyattii gabaasanii jiru. Walakkeessa magaalattii keessatti kanneen hiriiran deeggartoonni paartii mormituu Dimokiraatik Alliance jedhamu Zuumaan bu'uu qaba jechuudhaan dhaadataa oolan. Paartiin isaanii akka paarlaamaas keessatti sagaleen itti amantaa dhabinsaa pireezidaantii Zuumaa irratti kennamu gaafatee jira. Magaalaa Keeptaawon keessatti immoo Arkibishoop Desmond Tutu hiriirtota farra Zuumaa irratti ba'an irratti haasawaa dhageessisanii jiru. Pireezidaantichi yeroo dheeraadhaaf gochaa malaammaltummaan kan balaaleffatamaa ture yoo ta'u, torban dabre keessa ministeera maallaqaa uummata biratti jaallatamaa ta'an hari'uun isaaniif ministeerota kaabinee jijjiiruun isaanii mormitti cimsee hiriirarraa kana waamsisee oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmi Dooktar Mararaa Guddinaa har'a mana murtii olaanaa lidataa jirutti ganama waaree booda immoo mirga wabiin gadhiifamuu irratti kafuulleeffate oliyyannaan mana murtii waliigalaa ka federaalaa duratti dhiyaatee jira. Kanarratti abukaatoo isaanii kataan obbo Wandimuu Ibsaa jaallanneen haasofsiisteetti. Gaafa duraa nama 5 Dr. Mararaa, Dr. Biraanuu Naggaa, obbo Jawaar Mohammadii, Itoophiyaa Saatalaayit Televiziyoonii, Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii waliin yakkaan himataman. Aadmaa godhanii mootummaa garagalchuuf, aadmaa godhanii mootummaa naannoo, mootummaa federaalawaa diiguuf diiganiiru. Ta'anii mari'atanii mootummaa kana fonqolchuudhaaf waan raawwatanii jedha. Garuu waliin himataman jedhanii nuti immoo walitti wanti isaan fidu hin jiru.
kaayoonillee dhaabaanillee garaagaraa kan jennu kaafne jechuudha. Kana irratti dhiyaannee walitti matamuun qaban qunnamtiin qabanii kana waan ta'e jedheef adda akka nu ba'u jennee beellama gaafa duraati irra kana nuu kennanii amma gaafa beellama hattaan duraa kanatti isaan warri amma asitti hin argamin kun akka gaazexaadhaan waamamanii gaazexaa sanii guyyaa har'aa akka qabdanii fiddanii jedhaniiti waa'ee kanaaf har'atti beellamame kan mana murtee olaanaa lidataadhaati ganama sa'a 3 irratti lidatatti dhiyaannee gaazexaan bitootessa 15 bara 2009 ba'ee gaazexaan mootummaa adda zamaniin jechuudha inni dhiyaate. Maal jedha gaazexichi? Galmeen kun Doktor Mararaa Guddinaati himatamaa galmee Mararaa Guddinaatiin saaqamee lammaffaan Doktor Biraanuu Naggaati sadaffaan obbo Jawaar Mohammadii arfaffaan Itoophiyaa saatalaayit televezyiiniidha shanaffaan Oromiyaan miidiyaa neetwoorkiidha jedhanii dhiyaate tokkoffaa jarri arfan kun biyya keessa hin jiranii. Lammaffaa immoo jarri kun wanti isaan walitti fidu hin jiru. Kanaafuu himannaan Doktor Mararaa kennaa kophaatti nu ba'uu qaba. Isaan kun immoo haala itti falmachuu danda'an isaantu beeka. Jennaan abbaa alangaatiin maal jettan jennaan dursee naa dhiyaatanii isaanii gaazexaadhaan naa waamanii barbaadan dhufanii falmachuu danda'u yoo barbaadan dhiisuu danda'u akkaataa seeraatiin gaa dursamanii waamamuu waan qabaniif sababa kanaaf isaan arfan kun erga gaazexaan waamamanii dhabaniin boodatti gaa akkaataa seeraatitti akkaataa nu gaafanneen Doktor Mararaa himannaan isaa kophaa laalamamoo jara kana wajjin laalamaa of duratti murteen irratti kennama jechuudha. Amma nuti garuu elma bultii 16 mormii sadarkaa duraa barreeffamaan ni dhiyeeffanna jechuudha gaba Doktor Mararaa ilaalu. Kan biraa gaafuma san Doktor Mararaa mirga wabii waan dhoowwataniif akka nuuf eeggamu gaafannee waliigala mana federaalaa isa Xaqilaa Firdi Beetii jedhamutti dhiyeeffannee inni sunillee immoo adda waaree boodatti akka laalamu ta'ee federaal Xaqilaa Firdi Beetitti deemne jechuudha waa'ee mirga wabii gaafachuudhaaf. Maal jedhame? Mirga wabii gaafachuu mirga qabnaa. Lammaffaan ammoo seerri keewwanni yakkaa kan Doktor Mararaa irratti dhiyaate hoggaa 3 haga hoggaa 25 waan agarsiisu waan jedhuuf adabni doktorii odoo dhugaa ta'eetu itti mirkanaa'ee hoggaa 3 hoggaa 4 hoggaa 5 akkana waan deemuu danda'uuf manni murteedhaa immoo isa olaanaa xaaraa caafii qabachuun qabu. Deddeebisee 3 irraa kaasee waan qabuuf waastinnaa kan namaa hin qabaa, kan qarshii hin qabaa, kan manaa hin qabaa, akka hin baqatan jenne nama baqatuu motii nama amaanaa qabu, hoggaa 30 olitti biyya alaa keessa deebi'ee taa'ee nama nagaan qabsoo isaa barsiisuu kanaaf nu eeggamuu qaba. Keewwanni du'aa fi umrii guutii jedhu kan keewwata 238 tuqaa lamaa suni nurratti caqasamuu qabu isa olaanaadha. Keewwata 238 keewwata xiqqaa tokko waan jalqabeef inni nu kabajamuu qaba. Lammata immoo yoo ka'uunkaan walirratti illee ilaalamu taate keewwanni 238 tuqaa tokko lamallee yoo walirratti ilaalamu ta'e dursee akkaataa seeraatitti kan ilaalamuu qabu tokko san irratti maal jedhaa mootummaa naannoo diigee mootummaa federaalawaa diigee jedha. Mootummaan diigame hin jiru. Mootummaan Mararaan diiguuf yaalellee hin jiru. Waltajjii Oromoo Isteedis Asooseeshinii irratti dhiyaatee haninni dhiyeesseen kassafame. Paarlamaa keessa taa'ee kassafame himatame. Filannoo bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaa kan Oromiyaa keessas kassafame. Kanaafuu tokko himannaan kun himannaa qindoome. Lammaffaa immoo himannaan kun himannaa siyaasaatiin kan walitti makame. Sadaffaa Doktor Mararaan bara 2008 akka Itoophiyaatitti NGO'n tokko baggoo taxinoo fataarii jedhaniitiin hagayya bultii 28 nama badhaasamanii. Bara 2008 Oromiyaanis Itoophiyaanis rakkoo cimaa keessa yoo jirtu Doktor Mararaan barsiistota Itoophiyaa keessa jiran kan yuunivarsiitii hunda keessa namoota siyaasaan ala ta'aniin filatamanii barsiisaa amala gaarii qabu kan ummata muluu ija tokkoon laalu abbaa nagaa jedhamee badhaasamee badhaasa kanallee daddacha irratti mul'ifne kana waan ta'eef faarrisaa dhibee sukkaaraa qaba rakkootti jira umriin isaa waggaa 60 olii bara dargii bara 7 olii dhabee sababa kanaaf yoo danda'ame muluudhaan mirgi isaa eeggamee gadhiifamee mana isaatii deddeebi'ee akka falmatu yookaan immoo torbaanin illee ta'u guyyaa tokko keessa si'a 2 ganama soiree boodallee poolis xaabiyaa manni murtee kun murteessetti dhiyaatee akka falmii isaa cimsachuu danda'u. Yoo haala taa'e immoo ragaa isaa dhiyeeffattee ofirraa akka kana falmachuu waan danda'u kana caqabnee nu eegaa jenneen egaa maal jedhe daddachi kana caqasee erga ka'een boodatti guyyaa wajjaa duraa mormiin keessan kunis yookiin
yookiin dammoo oliyyannoon keessan kun ni dhiyeessisaa hin dhiyeessisu wajja dureedha bukaatoon tokko koottaa gaafadhaa jedhee beellama wajjaa duraa koottaa nadhaa jedhanii kanarra jira jechuudha. Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa. Isinillee carraa laattaniif galatoomaa. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:45. Ka dhageenyeef dubbisneerraa. Oromiyaa keessaa namni miliyoona 2 oltu gargaarsa eeggataa jira. Akka jiraattonni jedhanitti keessattuu horsiisee bulaarraa horii hedduutu dhumate. Mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii miliyoona hedduu ramadee jara hongeen rakkate gargaaruutti hin jiraa jedha. Kana irratti sooraan koomishinara koomishinii yaaddoo balaaf qophaa'ina obbo Mokonnin Leenjisaaf jiraattota caamni tammaate dubbiseera. Hongeen Oromiyaa keessaa maal akka fakkaatu kan obbo Mokonnin jedhaniin jalqabne. Oromiyaa keessatti hongeen kan godinaalee keessattuu gammoojjii naannoo hanqinni roobaa jiru irratti akka godina Booranaa, Gujii Lixaa, Gujii Baalee, Harargee lamaan irratti cimaa. Keessattuu baay'ina beelladaa wajjin wal qabsiisee beellada baay'een kan jiru Boorana keessa. Aanaaleen immoo godina Booranaa qabnu 13 isaaniiyyuu aanaalee horsiisee bulaa fi gammoojjii waan ta'eef kan bal'inaan tammaate beellada irratti Booranaati. Akka naannoo Oromiyaatti naannoo nama miliyoona 2tu gargaaramaa jira. Akka Oromiyaatti. Kanaaf immoo gargaarsi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatis naannoo federaallis dhaabbileen adda addaatis tumsa taasisuun hawaasnis hawaasa fammaa tumsa taasisaa jiru. Rakkoo isaa humnaa ol miti to'atamaa jira. Akkuma beektan godinaaleen keenya naannoo Oromiyaa keessa jiran naannoo 20 keessaa kan godinaalee sammaati godinaalee gammoojjiidha waan ta'eef godinaaleen biraatis hawaasni godinaalee gara jiddu galeessu jirus lixaa jirus bakkuma rakkoon jiru keessatti immoo hawaasa hundatu rakkoon irra ga'e waan hin taaneef wal gargaarsi taasifamaa jiru. Hawaasni taasisaa jiru baay'ee haala gaariidhaan itti deemati kan jiru. Fakkeenyaaf dhiyootan Washington Post gabaasa tokko baasee Ochaan armaan dura gabaasa tokko baasee booni akkana kun ganna 50-60 aga ganna 70 keessatti akka arganii hin beekanii jedhanii rakkoon akkanaa tun Oromiyaatti akkasiin guddattu eenyuun beennaa taatullee lakkoofsi nama qarqaarsa eegatu hagan hin caalu. Qorannoo gaggeeffameen maltii eejensii naannoo federaalaa fi seektaroota adda addaa irra qaama adda addaa irra bahee qorannoo gaggeeffamee jira. Qorannoo gaggeeffameen kan naannoo Oromiyaa miliyoona 2,49,871dha. Kun qorannoon agarsiisu gadi bu'amee aanaan gandaan qorannoo gaggeeffame waan ta'eef. Waan yoome kun qorannoo yoomiti? Bara kana amma kan 2009tti gaggeeffame jechaadha. 2008 kan gaggeeffame naannoo 2009tti oomishaan duratti oomisha ji'a gaggeeffamu. Gara ji'a 2-3 dura moo ji'a 4 dura moo waan dhiyootan moo 7-2 moo waan yoomi? Ji'a 2 durattidha qorannoon isa kan gaggeeffame. Qorannoon gaggeeffame an agarsiises akka biyyaattis kan beekamu kan naannoo Oromiyaa lakkoofsa nama sii kaase kanaadha. Kanaan alatti dhaabbileen adda addaa yookiin qaamni adda addaa lakkoofsi dhuunfaadhaan kaasanoo jiraate naannoo Oromiyaa keessatti kan qorannoodhaan beekamus dhaabbileen NGO adda addaatti kan qorate lakkoofsa nama sii kaasu kana. Warri horsiisee bulaa horii hedduutti irraa dhumate akka dhagaa'uu jirrutti fakkeenyaaf gaalii bonii laaffifne wanni akka reefaan wanni akka gaalafaan keessumattuu godinni gara godin reefu sammagaa dhooftan kan keessatti horii harka gamii dhumatee dhageettan fakkeenyaaf namni horiin qabu 20 irra dhumate horiin qabu 50 irra dhumate oomanatti nafne dhageenne keessumattuu warri horsiisee bulaa horiin harka gamitti irra dhumate dhageettanii bomokonne. Beellanni akkuma jedhan Boorana irratti beellanda qabu keessa hongeen amma walitti aansee yeroo waggaa 2 waan ta'eef rooba dhabe beellanni jalaa dhumee jira. Harka gamitaa kun? Lakkoofsi beelladaa hamma kana kan jedhamu daataa harkaan qabu akka lakkoofsatti garuu namni jalaa du'e jira amma hallama qabu tokko jalaa du'uu danda'a kan hundi kitan qabu. Namni 1,000 qabu jira Boorana keessatti yoo jiraate horiin 500 du'eera kan jedhu yoo jiraate akkasitti miti kan du'e horiin du'e jira garuu daataa isaa amma lakkoofsaa kana jechuu hin danda'u. Inni guddaa fi inni olaanaan hongeen amma jiru kun beellada horsiisee bulaa harkaa akka du'u taasisee jira. Waan agamii dhumaati jennee akkana fakkeenyaaf
Humna hagam jechuu dandeenyu kaan waan lakkoofsimaan jennaan eegi qorannoon dheengadde ji lamaan duratti taate horiillee qoratti. Ji'a lamaan duratti kan taasifame horii du'eetu hin taane namni gargaarsa barbaadu lakkoofsi gargaaramtoota meeqa ta'uu danda'utu qoratame beelladaan lakkoofsa amma kanaa du'an jira amma daataa of harkaan qabu garuu beellanni du'uu isaa akka ragaatitti beellanni du'ee jira garuu beellanni lakkoofsan amma kana du'e jedhamu daataa isaa hin qabu maaliif adeemsa keessatti waan qulqullaa'uu qabuuf lakkoofsanis kaasuudhaaf immoo yeroo yoordanis kan du'an waan jiranis al tokko guyyaa tokkotti kan du'an waan hin taaneef lakkoofsa guyyaa tokkotti kan qabatame miti. Daataa kana jedhu lakkoofsan harkaan qabanne. Gamkaaniin ammoo dhukkubii horiilleen fakkeenyaaf dhukkuba akka sombees jedhanii horii yoo qalan sombii isaa babarrichi fakkaatu dhukkuba akkanaan laf jiraa jedhanii yoolimmee waraanaan hin du'anii jedhanii horiin hedduun tanaan dhumachuu jira bonu qofa don taatinu bokka dhabiiti qofa don taatinu dhukkuba akkanaallee dhumachuu jira dhageenye qubqabdu waan kana. Beellada du'an keessaan hongeen du'aniin alatti qorichi barbaachisu amma akka naannoo keenyattis kan taasifamaa jiru federaallis kan taasisaa jiru beellanni rakkoo qunnameef hongee qunnameef margitti fe'amaati kan jiru qoricha adda addaa federaalarraayis sadarkaa naannoorras bajanni naannoon Oromiyaa mataa isaatiin miliyoona 100 miliyoona 86 ramadee raawwatee marga beelladaatis bishaan itti fe'aati kan jiru. Garuu kan yaalii taasifamu keessatti beellada lakkoofsa amma sana ta'u hundaaf kan lafa dhiyeessanii nyaata dhiyeessanii bishaan dhiyeessanii waan hin danda'amneen alatti qorichi barbaachisaa ta'us dhiyaachatti kan jiru federaaliinis mootummaa naannoo Oromiyaatiinis. Gara barnootaatiin ijoolleen akka gabaasa sochaan armaan dura baasetti ijoollee hedduuti ka Oromiyaa keessallee barnoota dhiisanii ijoollee hagamii barnoota lakkisee bon kanaa jedheetiin. Deebii gaafii tanaa immoo torbaan dhufitti deebina. Bomokonniin Leenjisaa koomishineera koomishinii sodaa balaatii fi qophaa'ina Oromiyaati guddoo galateeffannaa. Godina rakkoo tanaan guddoo miidham jedhan keessa tokko godina Booranaati jaarsaa biyyaa Abba Borbor Bulee achi dubbisuu jira. Eegii onanaa wal dubbanne asitti godini kun maankee jira gara namaatiif gara horiitiin maanti jira jedhee gaafadha kan jedha Borbor. Waan ammaas waan gurbaa namni waan nyaata garaachaa waan nyaata namni ammayinuu jiru. Waan irdaasa xixiqqoo tokko waan seefneetti feerii waan akkana agabuun namni kan hin agamne. Horiin hin jiru waacillee qabi areeroo qabi garaajii gara goomolee qabi eelwayyee qabi goorsa dhoqqollee sanas goorra hijilloo qabi horiin hin jiru jechuun danda'an. Nuu amma haardaa feennatu ka dubuluqiituu haqar durii maldhachifa dubuluqufaa gololchifaan horiiti fula ba'anii qaban. Roobellee ammallee oona roobii sadii wal gulu roobii kaan jidduu gargarsisee ammarri haala jalaa gogee wanni argu bokkeenni guddaan tokko dhufanirraa faalleen hin jiru. Bokkeenni kun ammallee walii qixxeessine karaa borbor karaa dhaas mooyyalallee kalee roobeleen roob takaan takka sukumee roobii horii jireessa garraan jiru horiin hin jiru wanni silaaftu borii ittum deemti malee har'a akka du'aan jirre nama namii gargaarsa midhaan inuu fudhate. Dhukkubii dhibiin lafee jiru jira haa horii fixuu jira. Hooyyaluun sombeessu kaama sombeessu beelaa jedhanii kaan hooyyaleen kun ammaan tan dhufuu jiru. Hooyyaleen dhukkuba akkam tolchu sombeessi dhukkuba tolchu. Dhukkubloon uffisa. Hooyyaleen qeensi miila madeessiti fiiti arraba madeessiti okkolanii marra qusachuu hin danda'an. Sombeessi loon gabbooyyuu qaraan ijjeessa. Sombeessi immoo somba afuurgu. Amloon dukanchuu as qalan sombii barrecha. Kana fixuu jira. Bisaan laf jiru. Bisaan lafinuu jiranii boottiillee inuu fulaa madda geessanii. Yoo akka laaltan fakkeenyaaf aanaa 13 keessaa aanaa godini Boorana qabu 13 keessaa horii agamitti dhumatseeti jechuun yoo mala murtu. Wanni aanaan goomuyyuu aanaa meeggaatiif aanaa dubulu kana hasila hin goomedhanii haan akkuma jiranitu hin jiran jechuu danda'an akkuma aanaan kun qabdutti wanni waan afaaniin namni dhaloota mudhan keessatti duuru jiranii wanni akkasii waan takka dhufeeniti yoo jikaatamma areeroo waa cillee kuruphaa kumi soddoma yoo jikaatu yoo du'een jikaate kubedduu dhumasachuu danda'an wanni waan namni akka hin beeku. Aanaaleen horsiise bulaa ka godinoota gujiilleen rakkoon tirboonii tammaatee guddoo namni miidhamuu jiru keessa tokko namni reefuun achi gara aanaa liiban keessa dubbisa. Godaanaalleen akkan jedha. Godin gujii ba'an keessa aanaan gammoojjii dhiyaatu akka aanaa liiban akka aanaa gooroo doolaa akka aanaa gumbii eeldalloo armaan gannaan lafa jedhan tan dabalatee lafti asaan tunfaan keessa akka malee rakkoon guddoon harka qabdi. Horii waan lafa fuudhu dhabee lafti barbadooftee baddee horiin kee dabaree biyyee lafa nyaatee waan fuula fuudhu dhabee udaanarree waan akkana kan nyaata horiin guddoo dhumatee horii harkaan qabnu horiin guddoo dhumatee namirra dhumachuu jira nama ulee horii tikaatiyyuu labbuusee bira yaa'ee jira nam bobbaa isaa bobbaa horii guutuu dhiisee yabbiin sadii manatti haftee jira. Horii beela balleesse lafti gabaabattee horii lafti barbadooftee dhukkooftee bonii lafijjeessee beelti balleesse horii akkasa suni
dabalataa wanni humna ol lafirra balleesse bokkaan roobee qabbantii dhuftee naani horiin karaa waan nyaatiin qabu hollatee fulmejju tataa'ee lafirra dhabanii haati qara ngoomettee gabbaattee seetu haa qarboon kan bolla baay'ee roobna hagaa jedhanillee bokkaan roobee naan lafirra dhabame akkasii horiin guddoo raachuu jira namni harka of hin qabu nabillee waan nyaaddan sirri qabu horiin guddoo lafirra dhabamuu jira. Horiin akkan dhumatu gaalaaf re'ee moo loon immoo maani? Horii wanni dhumachuu jira looni wanni itti guddoo dabalatee ammoo re'ee qara bonii guddoo miine hoolaatti guddoo duddu'ee malee dalleessi qariin gooma amma ammoo bokkaan roobennaa re'een guddoo dhumatte ammoo wanni humna ol lafirraa diqqaate kalaaf liibantan keessa lafoota godina kan keessattu akka malee humna ol akkasiin cufa gadi wanni akkan dhumachuu jira looni gaaliin gooma gaalii xiqqoon gooma. Wanni akkan horii fixaa kunin dhukkubilleen ka'ee jiraa jedhani sombees dhukkubii jedhan horii yoo qalani sombii isaa babarruu ta'ee dhukkubii horii fixuu jira kadhibiin maan argite sombees baanan kan malee. Hin jira dhukkubii lafee jiru sun dhuguma sombeessillee hin jira sombeessee baanan kun sombii babarruu ta'ee baana sun dhugaa akkasuma dhukkubii hudhaa'eedhaan tokkollee dabree lafee hin jira laf galaachiisee tan ammoo dhukkubii akka citaa wayiilleen dabree lafee hin jira dhukkubii akka albaasii loon waan nyaatan lafirra dhabanii muka tokko aanan diidaadha waa marga nyaatanii waan kan irraa albaasiin itti buutee albaasiillee namallee lafseentee dhukkubee albaasii kun loon reellee fixeen jira dhukkubee am gara mataa afurii lafee jijjiiriin jira jecha. Sun eegi akkam booni jabaatu kun ijoolleen man barnoota fa'aa jirti namni barnoota keessa afaan jira waan argite qabda. Ijoolleen mana barnoota ijoolleen keessumatti ijoolleen gammoojjii sun guddoo mana barnootaa keessa beel dabalatee. Buqqaayiti horii irraa horiin badee warri horii kaasu horii isaanii horii kaasan kan guyyaa waan kan dabalatee ijoolleen guddoo mana barumsaa keessa badde keessumatti ijoollee gammoojjii sun hedduun mana barumsaa keessa hedduu babba'ee walitti bu'iinsa adda addaa kabaraan uumama tokkollee dabalatee guddoo nama hedduutti mana barumsaa keessa baay'ee mana barumsaa cuccufame hedduu jira. Qarqaarsi namaa kennuu jiran faan jira homaa arguu jirtu. Gargaarsi qaqallaan tokko hin jira gargaarsi wayii wanni namaaf kennanillee hin jirti wanni namni harkaan jiru harkaan namichi wayii eegee nama kennu guddoo rakkoo. Ataatu gahaa miti gahaa jechuun dandeenyu malee horiin biyya kaan du'a hin jenne du'aa miti dhumachuu jira jechuun danda'an dhumatee dabree jechuu dandeenya guddoo dhumate akkasitti dhumachuu jira. Waan agamii dhumatan bira argitu fakkeenyaaf godina kan keessa waan yoo akka laaltu irra dedeemteeti yoo laaltu horii agamii dhumatu fakkaata. Horiin humna ol dhumatee jedha ani egaa lakkoofsa yoo daataa isaanii lakkan isaan beeku haa taatuuti dhibbirra harki 65. Dhumatee jiraa jedhe akkasiin lafkaa jecha. Ajalamaa boodaanaa galateeffannaa qophiin taante keessatti ammoo deebii koomishineeraatii fi godinaaleen Oromiyaa kan rakkoo tanaan miidhamuu jiran godina Baaleetii fi godini Harargee lamaan keessa jira jennee qophiiteen ta'a torbaan dhufuu keessatti itti deebina gamkiyyaan nagaan bulla Ansoraa Halakeeti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.